akka musliimaatti kan guyyaan geenyu tajjeesa nattim Allah eesh kan guyyaan hin geenyu tajjeesa maal jechuu ka guyyaan hin geenye hunduu bar guyyaan du'a isaan geenye fakkeenyaaf fakkeenyi takka illee hin dalagu bakka tanatti fakkeenyaaf hogganaan jettu what the hell is you talking about ha guyyaan geenyu hojjeessa Allah tujjeessaan jee ha guyyaan hin geenyu eenyu tujjeessanaan jedhe ha guyyaan hin geenyu guyyaan du'a isaatu hin geenye nagaya isaatiin jiraata anemma guyyaan du'atiyyaan geenye atillee guyyaan du'ateeti ammaan dura hin geenye ammaan booda moo sakandii takkaan booda waan ta'u Allahatu beeka ha amma eegaa soo jalqabneen dura qaniin teenya hin geenyeef jiraanne ammoo qaniin teenya dhumte maybe saat akka booda daqiiqaa makro sakandii waan nutti ta'u rabbi beeka garuu dhugaa guyyaan gee eeyyen thank you ha guyyaan gee eenyu tujjeessa waaqayyo tajjeesa okay kana majjeesu eenyu maa jechuudha kan nama ajjeesu jechuun amma koo eenyu tajjeesattee na gaafatte kan nama ajjeesu gaafii kee intin jedhadhu habiibi waan na gaafachaa jirtu tole kan nama madeessu eenyu kan nama madeessu madaa jechuun madaa normal madaa waa hundaa madaa anything madaa namni nama madeessaa qoreen nama madeessaa dhagaan nama madeessaa kan nama madeessu eenyu gaafii kan nama madeessu eenyu sii deebisee bar akkin siin jedhe yoon dhufee ani cuupheen si waraanee si madeesse an sababaan ta'e malee waaqayyoodha barkasitti ana kaase. Seexanatu sitti na kaase yookaan ofii yaadde ta'uu danda'a. Seexaanillee haa sababa ta'e yookaan seexana ta'uu danda'a. Yookaan immoo dhugdee ta'uu danda'a. Meentaalii sirrii gaafa baatu. Obsi si barsiisa. Seexaanni sababa ta'e haa seenu jidduu. Machoiteetis seenta waan barbaaddes taatee seenta madaa'uun kee waaqayyoon dura jalqabee beekee moo hin beekne hin deemin tole madaa'u kee waaqayyoon jalqaba osootiin madaa'u kee ni beeka moo hin beeku hin beeka Tanaafu akka ati madooftu yoo hin feene si madeessuu sitti ni dhiisa. Hin feene taanaan nama madeessuu hin dandeessu. Gin gara waaqayyo kan deemu gara waaqayyo kan deemu fedhasaa yoo ta'e fedhasaa yoo ta'e yoo fedhasaa yoo ta'e gin nan deema. Nama madeessita jechuudha. Hin deemu qalbii keessaa qabda taa'isuutuma hojjaa so'ina. Tole. Fadhasaa yoo ta'e si madeessa. Tanaafuu si madeessuun fadha waaqayyooti moo waaqayyoo miti. Fedha waaqayyootiin jedhu gan. Ammumaan tana yoo fadhasaa taate nama deessitanaan hin jenne. Tole amman tana irra si barsiisaa tole. Narraa ni barattaa si barsiisaa. Teggee. Maatte habibi asiitii intini qabadheen ture. Okay si barsiisaa narraa ni barattaa. Aishi. Yaa. Macaafa keessatti akkas jechuudhaan dubbata macaafa seera keessa deebii boqonnaa 32 lakkoofsa 39 irratti ani waaqayyoodha. Ani nan ajjeesa, ani nan madeessa, ani nan fayyisa, ani nan ajjeesa nan jiraachisa jedha. Homti nu harka kiyya keessa baafachuu kan danda'u hin jiru jedha. Si galee? Eeshi. Asbaasi Veider. أجي مباسة مرحبا إنه ما نبرته ملء يا أجي
garuu taggee itti yaadi dubbii tana tole. Meeqa jettan ustaaza? Macaafa seera keessa deebii 32-39. Macaafa faarfannaa irraa illee yoo barbaade siif hin baasa. Waaqayyoon hin ajjeesa iddoo boolla lafa jalatti illee gad dabarsa jaa. Sii galee? Sirriidha. Itti fufi. Okay. Garuu Yesuus nama takka hin ajjeefne dubbiin ati reefu itti dhugaan. Nama takka ajjeesee hin beeku. Yesuustu nama ajjeese kan jedhu macaafa irra hin jiru. Tole? Dubbiin ati jette sirriidha tareefu. Yesuus nama ajjeese kan jedhu macaafa irra hin jiru jette miti. Ba'eessa dubbatte waan sirriidhaati hin jiru. Anillee hin garre. Garuu Waaqayyoon immoo hin ajjeesa. Hin jiraachisallee. Itti fufi. Obsi asii baasu. Hee darbu. Macaafa of biraa ni qabda taaganye. Ustaaza kakuu haaraa kasamii? Kakuu moofaadha. Okay. Yaa. Macaafa seera keessa deebii jaa. Seera keessa deebii. Keessa deebii. Hoxishoo. Maxalishoo. Macaafni ifiifuu dhugaan isa keessa jirtu waa xiqqishoo. Keessa deebii 32-39. 32-39. Akkana kun bar. Dhiisee galeeranni.